انت يا ما وقع كل سدت خطا كل لما لا جل كوماو برنوتا انغا كل لما في تين تاو جرا يچون راكينا اركيدين جرا يچو ان كان بردو كايزتي قال لا ما سامانتا بلنا ركوكو فاني ندمني مالي راكينا وانت شورباديت الدنيا تنرلي وقع باجي جرا دي يچو دا فسونت الدومينو وقعن قبضو يچو بيتي ركون جا هنا قسين yang kaila ma yirutte By the way, قسي ساتنا أوجيهين قدر دا هقا في دبيت الديمتنا يامي مرادي Ya, esuma akkati jirtu yoo soo barree baay'ee gaariidha. Ijoolleen keenya warri biyya alaa jettanii obboleettii kan qabdani mucaa akkasii kanatti guddifadha. Adaraa keessan. Baratee addunyaaf ta'a. Isa rakkatee saka kanaa hubannoo qabu, mul'annoo qabu waliif baasa, karaa waliif saaqa. Anu yo ijoollee akkasii wanti itti yeroo baay'ee Cali amma zaman gaafate bakka maallaqa harkatu qaba namni. Gaafiin isaa dhibbarraa dhibbatti waan gaafii addunyaa guutuuti beeki murtii yoo ta'in taate. Wallaahi wabilla yaaduma akkanaa kana yaaduu. Kanaafiin hoggaa firdi beetti deemtu nakaasii na biroon kutiniiti si wajjin jira ajaani baranis wajjumaani kasasuu deema jiru matanaawu. Wajji kasas na muraade. Warri asirra jiru kun hundi ammas namni mana addunyaa kanarraa rakkoo fedhu hin jiru ni beektaa muraade yaada kee deeggaramu wanni ati beektuun namni rakkoo fedhu hin jiru namni niiraan feenes hin jiru. Mee anniiraan fedhu namni jiru asaa bahu. San qofaa mi bar biitii diinagdee hin qabne guddattuu jeemu yoo yaalaalte murtii. Yaa biyyi diinagdee hin qabne diinagdeen immoo humna dargaggeessaati. Dargaggeessi hojii qabaatu qaba carraan hojii uumamuu fi qaba akkuma dandeettii isaati. Maali beektu mucaan kuni viizhinariidha. Namni jaran amma biyya addunyaa kana keessatti amma maaskinni taslaa qabu kuni beekumsa qabatee yookaan barate miti. Mul'ata qaba viizhinarii. Kaallaqa waa uumuu jechuudha. Namni maallaqa son ta'in taalentiin biyya guddate kana keessatti yoo ta'e biyya kamiyyattu hannaan guddate hannaan sooroma malee biyyoota akka kanaa biyyoota guddate keessatti namoota taalentii waa kaallaquu danda'anii waa uumuu danda'anii qabaannanii biizines qopheeffatee abbaa qabeenyaa ta'ee miiliyoonara ta'ee akka barbaadetti saba isaaf hawaasa isaaf rakkoo amma sammuu isaa kana keessatti uumamu long termii keessatti mucaan kuni waa irratti hojjechuu fi ikoonoomsii baratee beekumsa wajjinitti dabalatee bakka guddaatti ga'uu danda'a. Kanaaf aloota akka kanaa kana guddisuun gaariidha. Aloota ufanii nama arrabsanii, aloota nama xiqqeessanii, aloota ararba nama barsiisanii, wanta hin taane jajjabeeffatanii, populaarii ta'aniirra ijoolleemti keenya dubartoota warri jiranii fakkeenyaaf Awuroopaaf Kanaadaa biyyoota garaagaraa kan jiraatu galee kashalabbeetti yookaan duriyyeetti galee heerumuu irra fuudhee biyyatti galuu dhaabanii argite bor guddifatanii waliin guddifatanii qoma ofii mul'ata. Yaanni obboleessi keenya kaase wallahi dhugaa hedduu takka miira keessa na galchee hedduu takka na an dhugaa akka nama tokkotti hedduu takka akka na gargaaretti namni tokko yaadaan si bira dhaabbatee karaa bareeda irratti si qajeelchu ol wanni hafe hin jiru. Obboleessi keenya hedduu takka na ulfaadhuu kabajamanii hedduu isin jaaladhaa galatoomi isin jechuun barbaada. Yaa nuti waan ati kasastu waan ati hojjettuun darasi waliin kessiin karaa seeraatiin bakka maallaqni nama addunyaa kana hunda miskiinummaan jira. By the way osoo qoosaa qoosnu maali yaadi dhiyeenya kana ni beeytanii? Like ani amma gareen tiyya ijoolleetu ni jirti. Waan ajaa'ibaa tokko yaadi. Magaalaa Adaamaa keessa jira waggaa gara torbaa jiraadheen jira. Walumaas waggaa torba yaa. Adaamaa kana keessa ijoollee listiroo daleedu jalarraa gubbatti yoo laaltanii jiraattanii ijoollee warra dabuubitan. Ijoolleen teenya magaalaa sana keessa jirtu tanummaan akka amma umrii muraadii tanarra jirtu. Mee namoonni Adaamaa keessa jiraattan beeytan sirriitti beeytanii. Like nama akka mucaa kanaa jira. Maal dalagan irra hedduun isaanii hojii hojjechuu irratti hin xiyyeeffanne haalonni simmi jenneef hundi isaanii maastishii fa'aa harkisuu daandii irratti agartu daandii irra bulu ijoollee san walitti qabnee magaalaa kee ispeeshaalee ijoolleen sun dhaloota bakka maatiin isaanii buqqa'anii bakka garaagaraatii dhufanii achi keessatti hafanidha. So maalii yaadanii beektanii torbaan kana ijoollee san nama tokko nama waliin nuu qabu goonee isaanuma sanuu harkannee gara nama 20-30 taate ijoollee sun yoon kijibe malee ni beekan mee namni as jala jiru hundi dubbiin anjeetan hani naannoo hani kana ni beeytanii hodha tokko kana ni beeytanii bakka Adaamaa fi Finfinnee kan ni jira ijoollee tana at least magaalaan isaan keessa jiraatan tura Oromiyaadha
maaliif isaaniif kanaaf hojii carraa hojii jechuun akkami maaliif listiroota akka takka binnee fi isaanuma kana gartee meeshaa listiroo ittiin xaragan waan ittiin kophee xaragan waan keessa kaa'atan maateriyaala akkanaa kana waan barqarshii 5,000 nama tokkoof hin geenye by the way goonee fi ijoollee sana hojiitti oolchu akka waan san dhiisanii gara hojii deebi'an magaalaa isaan keessa jiraatan Oromiyaadha isaan Oromoodha kadaragatu ijoollee dabuubiidhaa dhufte tanaa maaliif waan san irratti hin xiyyeeffannu waan san irratti akka hojjennu waliin abdii guddaa isin irraa qabaa kan hojjaalif saafaan hojii ijoollee hedduu jira waan akkana amma fakkeenyaaf waan kana yaada kana kaase obbo ijoolleen Guraagee tun yeroo dhuftu naannawa keenya fakkeenyaaf amma Harargee ani Harargee lixatti daladhe magaalaa Machaaraa keessatti daladhe yeroo inni dhufe maal bitaniif beektaa listiroo kana bitanii fi qalama bitanii fi xaasaadhaan wajjin ulaa dura kaayan ulaan dura kaayan tun teenyuma kanuma abbootii nuti qabnu wanti keenya qabu kana dura kaayan mucaan kun as dalagee osoo bakka kana guddifatee kophee ciramtuu gurguruu eegala kophee tana sobbee gurguruu eegala achumaan bal'isee dukkaana banatee magaalaa san keessatti taajiree oga qabeenyi isaa guddaa ta'e Finfinnee eegala ummanni keenya nuti arrallee achuma jirra maali hojii tuffachuun hagamta akka nama miidhu dargaggeessi amma reemun tana ijoolleen teenya tan guddataa jirtu taan amma murtiin gara 30tti ilmaamne tun moor nama 500 oltu Adaamaa fi Finfinnee sana keessa jira ijoolleen bifa isaanii immoo naannoo kililii adda addaatirraa naannoo Itoophiyaa tana keessaa dhufanii Oromiyaa keessatti waan kana hojjetan kan hoggate dubbatte Oromiin fadhiisi afaanuma Habashaadhaa ka'ullaa keenyaa kanaa humbeeyne kana nadhagame duuba Adaamaa keessa deemee gamaa gamana deemee waan kana akkaataatti walitti qabnu namoota jajjabaa garee wajji mari'adhee warroonni yaada kana qopheessanii nu dura godhanillee ni jiran nu dura godhanillee kanaafuu ijoollonni keenya waan suusirraa bahanii teenya ijoollonni garaabaa guurtee jimaa guurtee muka kana nyaatti kanaafuu wanni kun yoo yaada keessa galle waan xiqqoodhaan waa godhuu waan dandeenyuuf ummata kana jaarree nama jabaa tokko uumnee nama waan kana geeggeessuu danda'u bifa dhugaatiin bifa quuqama qabuun irratti torbaan keessaa guyyaa lama fudhannee yoo waan san goone moor ummata keenya kan harka nama dura qabatu san alaa galchuu dandeenya jechuu barbaadeeti ammoo dirqama namni keenya hojii tuffachuu dhiisuu qaba gabrummaan guddoon yes amma aspira la pointi guddaan aspira dubbanni kana qofaa miti Oromiyaa guutuu karakkoon jirtu nan hubadha jaaramee qindaa'ee namni keenya bifa kanaan ijoollee sammuutti illee haasa'anii amma laallee korbeessi re'eedhaa tokko hogga re'eetti haajamee matatti hobobsu beektan ijoollee warri re'ee hidhanii jirtanii meetti sidee re'eedhaa warra baadiyyaati matatti hobobsa hoggaa matatti hobobsu mataa kana amansiisee xeefa mataa amansiise booda bakka itti haajamu san dhaqaa jechuudha hoggaa wal hor tureen kanaafuu ijoollee tana matatti nama hobobsutti godhanii nama waliin qabee yaada kana keessatti uumu duraan dursee akkuma mucaan xiqqaarree mutana jee namni yaada namaa kaa'u waan guddaadha jee namni kun horii si gargaaru jira yaada si gargaaru jira kan humnaa waa si gargaaru jira kanaafuu uummanni kiyya yoo waan kana yaade bal'isnee yoo yaadnee waan kana goone gaarii natti fakkaata nuti dura gaafa Somaaliyaa gaseennu nama nu dura jiruutu xaasaadhaa fi qalama kophee nu bitee akka beelti nu finneef akka kophee nu barsiise kophee san dalagaa Yaman dhufnee Yaman irraa biyya Arabaa tana seennee alhamdulillah aga jirru kana jiraachaa jirra jechuudha irraan tana kanaafuu namni hojii tuffachuu qabu gaddeebinee yaaduu qabna jechuudha barbaadeeti galatooma nama guddaadha namni hogga dulloome Fooqii miliyoona lama fakkeenyaaf appaartimentii tokko yoo bitte appaartimentii 100 qabatu tokko miliyoona lama miliyoona 3-4-5 unity waan isaa kan qabu calculationii gootee business analysis irratti hojjechiifte yoo kana Oromoo daalaaruma tokko soo fidee walitti bitate beek abbaa qabeenya addunyaa ta'a jechuudha deebi ati amma mucaa kana gargaarii waliin hin jennu ganamaaf galgala jechuudha
seera tolchanna namoota gargaaruu barbaannu namoota hawaasa keenya gargaaruu barbaannu maallaqa gargaaruu barbaannu isheerraa fuunee takkaama duwwaan gargaarraa yookaan dee tokkotti godhanna akkanaatti waan gaariirra ga'uu dandeenya garuu sabni keenya kanan siin ga'uu biizines aayidiyaatti gaafatti kennitu siin fudhatu barumsi amma siin jettan kun nu barbaachisa dhugaadha waliif sheerii godhatanii amma biyya Ameerikaa kana keessatti wal hatuun hin danda'amu 50-50 taanaan 50-50 dha sheerii jechuudha. Qixxee taanaan walatuun nu wal cabarbaranii ankoo godhachuun hin danda'amu bakka seerri isaa mijaadha eessayyuu jiraadhu biyya Arabaa jiraadhu eessayyuu jiraadhu seera bakka seera sanan ilaalta maallaqni suni waanni gootee seeraan instituushinii gootee taaksii kaffalta kanatti abbaa qabeenya guddaa taane bileenera taane saba keenya irra darbine akka sabaatti dorgommii keessa galla garuu sabni keenyi baay'ee si rakkisa maallaqa kana barnoonni nu barbaachisa wali amanuun nu barbaachisa aloonni kun immoo waan kana walitti hojjechuu danda'u gochuun barbaachisaadha irra deddeebitanii kennaasaa kana qabdu taanaan obsa qabaattanii kana godhuu dandeessu taanaan riilii siyaasuma kanatu bakka gannu deebisee kosii nu godhee